4/2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana simbiraan geenya. Godina Shawaa Lixaa mana murtii aanaa Walmaraatti himatamaan dhaddacha irratti dhukaasa bane abbaa seeraa dhaddacha irra jiruu fi nama tokko ajjeesuu biiroon abbaa alangaa Oromiyaa ibse. Obbo Geetaachoo Xaasoo biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatti daayirektoreetii koominikeeshinii fi quunnamtii uummataa aanaa Walmaraatti dhaddacha irratti murteef dhiyaatee kan ture himatamaan tokko rasaasa dhukaaseen abbaa seeraa dhaddacha gaggeessaa turan adda warqee Faqansaatti dhukaasuun yeroo ajjeesu haadha warraa isaa duraa kan turte kan dhaddacha irratti waliin dhiyaatanii turan dhukaasee ajjeesuu fi namoota lama madeessuu biiroon abbaa alangaa Oromiyaatu beeksise. Himatamaa fi haati warraa isaa duraan falmii kan qaban yoo ta'u falmii sanaan diigaan gaa'ilaa erga raawwatee booda falmii qabeenyaa qabu turan. Itti fufees falmiin taasifamee murtiidhaaf mana murtiitti dhiyaatee jedhan obbo Geetaachoon. Waxabajjii 4/2026 abbaan seeraa dhaddacha irratti murtee qabeenyaa kana yeroo ifoomsanitti himatamaan sun shugguxii qabatee dhaddacha seenuudhaan haadha warraa isaa duraanii akkasumas abbaa seeraa dhaddacha gaggeessaa turan irratti kallattiin dhukaasuu himu obbo Geetaachoon. Haati warraa himatamaa battala yoo lubbuun darbu abbaa seeraa dhaddacha adde warqee Faqansaa mana yaalaa utuu geeffamaa jiranii lubbuun darbu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti daayirektoreetii koominikeeshinii fi quunnamtii uummataa Geetaachoo Xaasoo himaniiru. Himatamaan erga dhukaasee booda ofiisaa irratti miidhaa geessisuuf yeroo yaalutti qaamota seeraan to'annaa jala oolfamee amma mana yaalaatti hordoffii fi yaalii fudhataa jira jedhan. Manni murtichaa galgala kana ibsa feesbuukaa isaa irratti qoodeen guyyaa har'a waxabajjii 4/2026 godina Shawaa Lixaa mana murtii aanaa Walmaraatti abbaan dhimmaa falmii abbaa manaa fi haadha mana murtichaa irraa qabu abbaa seeraa mana murtii aanaa Walmaraa kan ta'an adde warqee Faqansaa akkasumas haadha warraa isaa kan turanii fi falmii qoodiinsa qabeenyaa isa waliin gaggeessaa jiran adde Almaaz Mokonnonitti shugguxii dhukaasuun lubbuu isaanii akka darbu taasiseera jedhame. Oduuttaanuun xalayaan miseensota woboo duraanii mana amala sirreessaa irraa ergame naqaqqabeeraa jedhan abbaan gadaa Goobanaa Oolaa. Abbaan gadaa Goobanaa Oolaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanneen hidhaa garaagaraa keessatti adabbiin hidhaa irratti murtaa'e ilaalchisuun akka gidduu seenanii fi hidhamtoonni xalayaa gara isaaniitti barreeffachuu Addis Istaandaard naa mirkaneessaniiru jedhe. Addis Istaandaard natti himaniiru akka jedhetti xalayaan sun miseensota woboo duraanii manneen hidhaa akka Shaashamannee, Baatuu fi Adaamaa jiran irraa isaan dhaqqabuu fi tokkoon isaanii murtii hidhaa waggaa 8 haga 20 akka itti murteeffame ta'uullee dabalataan himaniiru. Torban darbee xalayaan maqaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo duraanii manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessa jiran jedhame miidiyaalee hawaasaa gubbaatti naanna'aa tureera. Xalayaan sun miseensonni woboo duraanii kan hidhaan cimaan irratti murtaa'e iyyata isaanii sana abbaa alangaa Tuulamaa fi akkasumas waajjira abbaa alangaa Oromiyaaf barreessanii turan. Abbaan gadaa Goobanaa Oolaas xalayaan wal fakkaatu isaan qaqqabu mirkaneessaniiru. Ta'ullee hidhamtoonni sunneen hundinuu kanneen waamicha abbootii gadaa fi haadholii siinqee fudhatanii galan qofa osoo hin taane kanneen waraana humnoota nageenya mootummaa fi woboo irratti booji'aman kanneen waamicha fudhatanii galanii fi kanneen iddoo adda addaatti osoo socho'anii qabaman fa'aa ta'uu eereera. Abbaan gadaa Goobanaa Oolaa hundi isaanii ilmaan Oromoo waan ta'aniif kanneen waamicha fudhatanii galaniif kanneen lola irratti booji'aman illee qaamolee dhimmi isaanii ilaallatu wajjin gidduu seenanii araarsuu fi carraaqqii taasisaa jirra jechuun dubbataniiru. Xalayaan iyyannoo miseensota woboo duraanii sun isaan erga qaqqabe baatii 3 guutuu dubbatanii dhimma sana ilaalchisuun qaamolee dhimmi ilaalu kanneen akka qaamolee bulchiinsaa fi qaamolee abbaa alangaa dubbisuuf yaalnis akka hin milkoofnes abbaan alangaa Goobanaa Oolaa dabalanii ibsaniiru. Rakkoo nageenya Oromiyaa mudatee jiru irratti abbaan gadaa Goobanaa Oolaa baay'ee akka gaddan dabalanii dubbataniiru. Kanaan duras carraa argatan kamittuu fayyadamuun nagaa lallabaa akka turan kan himan abbaan gadaa kun bakka aangaa'onni mootummaa federaalaa fi naannoon argamanitti nageenyaaf waamicha taasisaan ture jechuun dubbataniiru. Waldhabdee waggoota 7 darbaniif Oromiyaa goolaa jiruuf uummata lachuu kaayeffatee goolaa jiruuf furmaata laachuuf kaayeffatee mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaatti gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuun ni yaadatama. Loltoonni woboo duraanii waamicha nagaa fudhatanii galan akka jiran ibsamuu hordofee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa alaas baasee tureen diraamaa qindaa'e jechuun kufa taasiseera. Mootummaan garee hidhattoota ofii qopheessee galchaa jiraas jedheera.